Birrat waaqaba birraan ilillii qaba ililliitu kanniisa qaba kanniisatu immoo damma qaba. Egaa kabajamtoota keessummoota keenya akkasumas hawaasa Oromoo biyya Jarmanii fi firoottan hawaasa Oromoo biyya Jarmanii barii booqaa birraa baatanii guyyaa irreeffannaa ayyaana irreechaa kan biyya Jarmaniitti kabajamuun isin ga'e jecha. Egaa akkuma isin jenne birraan waaqaba Oromoon gaafa birraan bari'u foolleen fardaan hofaa akkasumas jaarsi birraan kun bara nagaa jedheetiniin eebbisee Oromoon birraa isaa nagaadhaaf walii faarseetiniin ormaafis ta'ee nagaa leelliseetiniin birraa simate jechaadha. Egaa bacaqii gannaa keessa dabartanii baga booqa birraa geessan isiniin jenna. Sagantaa keenya eebba maanguddootiin eegalla. Galgala nagaa nuuf haa ta'u. Galgala nagaa nuuf haa ta'u. Kan ummanni keenya wal jaalatu birraa ummanni keenya wal jaalatu haa ta'u. Kan tokkummaa nuuf haa ta'u. Hundi keessaniyyuu aadaa kana kabajuuf bakka adda addaatii dhuftanii iddoo kanatti argamuu keessaniif galata qabdu. Hoofkala galgala nagaa nuuf haa ta'u. Ijaa qalbiirraan hambisaa akka nuti jenne Waaqayyo haa jedhu. Bakkeen ani irraa hir'isellee Waaqayyo itti haa guutu ijaa qalbiirraan hambisaa. Yaa ilmaan Oromoo kun guyyaa gammachuuti. Ani dubbachuun barbaada eebbatuun ta'e. Maaliif an dubbachuu barbaada hoo jettani wanti irreechi baranaa kun waan adda ta'eef an dubbachuu barbaada. Dhugaatti hoo jettani sabni keenya biyya isaa harkatti galfatee haa xinnaatu waan nafee haa ta'u dhiiga ijoollee keenyaa kaffallee dhiiga ijoollee keenyatiin biyya keenya qabannee gammachuudhaan irreecha keenya handhuura Oromiyaa lafa taatetti Finfinnee keessatti naa kabajamnu kukkusinee qabachuun nurra jira. Maalifiini wal kabanyee
yoo wal kabajne iddoo tokkos geenya. Irreecharraa baay'ee gammachuudha baay'ee sitti gammadee keessumaayyuu dhalataa hammaa ijoollee xixinnoo kana yoon ilaalu kuni abdii nuu kenna biyya alaa ta'uudha malee Oromiyaa keessa fuutanii olaaltanii ijoollee keenya akkasitti halkanii guyyaa hojjettee irreecha waggaa 100 ol darree handhuuraan isaarraa ari'aman qopheessuudhaan waan addaa akkasii qopheessan dhugaa onnee koo keessaa wanti dhagahame bara hundumaa yaa rabbi maa akka nu goote jedheen dubbataa ba'e bara kana baay'ee galateeffachuun barbaada waaqa. Yaa ilmaan Oromoo kana sirriitti keessa galaa ilaala. Keessa galaa ilaala. Ilmaan keenya har'a iddoo sana masaraa sana keessa taa'anii hojjetan yoo balleessanillee wal qajeelchineet wal sossobneet kana qajeelfan. Ani guyyaa irreechatti kana dubbachuuni walitti rarra'a yaa ilmaan Oromoo buqqaaneet namooma dhabneet nuun dhumnu kan ammas jiru keenya dachee keenya ari'amneet umuruu guutuu ari'amneet bulchaan sadii biyya keessaa du'aree du'a nutti barreessan as geenye kun gammachuu guddaadha. Isiniifis gammachuu guddaadha. Biyya qaba Oromiyaa lalituu qaba jettan ijoollee keenya akka hojjeta yoo argitan autobusii odaa yoo argitan maal isiniif fakkaata? Kana hojjechuu kana gargaara. Ani eebba obboleessi isa eebbisee wal kaasifanii eebbisu kanaafan kana argadhee waltajjii kanarratti dubbachuudha baay'ee gammachuu natti dhagahamee fi saba kootti waan dhagahameef kanaaf siin jedha baay'ee galatoomaa siitaniira galatooma. Waaqni isa calqabnee irreecha keenya akka gaariitti kabajannee waaqa keenyatti boonyee waaqa keenyarraa arganneerraa waaqnis galataa ga'u. Dhugaattanis akkuma dooktar jedhanii waan hin dubbadhu qaba. Irreecha kana biyya alaa kanatti kan calqabe biyya Jarmanitti bara 2004. Bara namni keenya garmalee hiriirfamee inni kaan magaala Finfinnee magaala guddittii Oromiyaa irraa buqqa'ee gara Adaamaatti akka baqatu gara sanatti akka deemu godhamee fi irreechi bara sana biyya sana keessatti akka kabajamne bara dhorkame sana keessa namni warri Jarman koominiitiin Oromoo Jarman walitti dhufanii keessumaa Diizandolfitti walitti dhufanii namoonni xiqqaa bara 2004 isa biyya keessatti dhorkame sana alatti futtaasnee baafneet uummata keenya alaan qaqqabsiifna jedhanii baasanii akkuma sana kunoo har'a waggaa 15 har'a kan calqabe sun har'a kunoo deemee Finfinnee walakkaa nuugeeraa waaqa keenyattis boonyeet yaa Waaqayyo ati nuni hin dandeenyu kan irree nuu ta'e humna nuu ta'e ijoollee keenya daa'ima keenya uummata keenya biyya sanaa sarbamee dhumaa jiru ati maddii nuu dhaabadhu waan si xiyyeenu nuu dhagaye jennee waaqa keenyatti boo'aa turre waan boonye sana waaqni nuu dhagaye waaqni nuu dhaga'u ilmaan keenyatti itti wareegame wareega kaffalani waaqaafis haa ta'u lafaafis haa ta'u hundumaaf ilmaan keenya itti gabbarreetu kanarra geeraa har'a Finfinnee ga'eera waan qabannee achi hin geenye kana mootummaan keenyas innarra mootummaa irratti ba'ees waan Oromoon itti dhiigee waan Oromoon itti du'ee itti cabee lafeensaa qoraan ta'ee boba'e dhiigni isaa lafarra lole kan argate kan tiksuudhaaf ammas mootummaanis kan akka nuu tiksu uummanni keenyas dhalataan keenyas dargaggoon keenyas beekaan keenyas hundumtuu wal ta'ee kana jabeeffatee akka fuulduratti adeemu waaqni nu haa godhu waaqni kana nu haa gargaaru fuulduratti nu haa akkasuma nu haa tarkaanfachiisu bilisummaa keenya nuuf haa dhugoomsu. Dhibamnuyyuu jiruu dhaabuun nurra hin jiru waan fe'e ta'uyyuu jabaa ta'uyyuu jiruu dhaabuun aadaa keenya keessa akka hin jiraanne wala jabeessinuu waliif agalluu yoo lolli jiraate utuu aduun hin dhiini jedha abbootiin keenya. Utuu aduun hin dhiini araarraa bu'u. Kanaaf barri kun bara araaraati bara gammachuuti waanuma ta'e namni ollaa wajjin wal lolee eessa dhaqesi araarri gaariidha. Araara isaa nuuf buusu. Gammachuun keenya nuuf hafuufu. Waa'een politikaas fayyee akka ijoollee guddatee nu haa gammachiisu.
Isuma dhugumaati bara amma keessa jirtu kana waa'ee Oromoodhaaf wanta akkasiin turre dinqiidha. Nama taane nama turre iyyuu nama taane nama taal fudhanne nama laalleem maaliif kunoo nu bira jiru gurguddanneerra mataan nama alaarrattis beekamaa jirra. Kun barbaachisaadha. Hunduma keessaa nagaadhaa waliin deemu hunduma keessaa araara walii wajjin deemutu nu gargaara. Kana caalaa waan deebisee himuun qabu waa'ee irreechaa baay'een gammadee jira. Ani asittiin dhaabaa eebbifamaan jedha. Waamicha keenya kabajanii bakka dheeraadhaa yeroo keessan balleessitanii as argamuu keessanitti malkaatis argattanii asis dhufuu keessanitti maqaa horee qindeessituu irreecha baranaatiin fi maqaa kootiin baay'een sin galateeffadhaa galatoomaa ulfaadhaa. Ambaasaddariin Itoophiyaa kan biyya Jarman dubbii gabaabduu nu godhu. Guyyaan ayyaana irreechaati. Ayyaana irreechaa tokko kabajaadhaan nama simachuu keessaayi. Baga ayyaana irreechaa isiniin ga'ee ayyaanni har'aa kun akkan duratti dubbadhetti ayyaana ijoollee Oromoo duwwaa doon ta'in ayyaana Itoophiyaas ayyaana Afrikaas ayyaana addunyaas ta'uu isarra jira. Maaliif akkuma duratti dubbattanitti ayyaanni kun ayyaana ifamaati. Ayyaana jibbaa doon ta'in ayyaana jaalalaati. Kun immoo ayyaanni kun amantii kaan odoon hin ta'in ayyaanni kun aadaa Oromoo guddisee mul'isu. Oromoon akkamitti tokkummaadhaan akka jiraatu, qixxummaadhaan akka jiraatu, akkamitti nama akka jaalatu, akkamitti waaqa akka jaalatu, akkamitti waaqa akka galateeffatu. Burqaarra taa'ee, bishaanirra taa'ee, marga qabatee, marga jiidhaa qabatee waaqa galateeffachuu, of jaalachuu waan ta'eef kuni ayyaanni kun guddatee isarraa baratee addunyaan illee baay'ee guddina baay'ee fiduu waan danda'uuf ofitti bichaa asitti bichaa dhiyootti dhiisuu odoon hin ta'in guddisnee fageessinee ilaalletoo waa'ee irreechaa kanaan aadaa Oromoo kan guguddaas funduratti hanfannee jarri kaanis kanarraa bareetoo funduratti aadaa Oromoo irraa baree guddina baay'ee fiduu hin danda'a. Addunyaanis itti fayyadamuu hin danda'a. Aadaan Oromoo aadaa nagaati, aadaa jaalalaati, aadaa dhiifamaati. Namaa dhiisanii jibbaan odoon ta'in jaalalaan funduratti tarkaanfatu waan ta'eef guddina Oromoo mul'isus waan kana waan ta'eef kana aadaa kana asumatti irreecha kana nu duwwaatti nu biratti duwwaa odoon nafin ummata addunyaa irratti illee guddisnee fudhannee namni kanarraa baratee waan guddaa godhachuu hin danda'a. Kanaaf funduratti fudhachuun irra jira, guddisuun irra jira eenyaadha. Isinis har'a koree kana qopheessee sinan galateeffadhaa. Fagoo dhiyoo raayis dhuftanii asitti nu wajjin kan affeertan galatooma hin jedha. Bara dhufutti immoo bara kana caalaa goonee aadaa Oromoo kana wayaa uffannu irrattis waa'ee dubbonni irrattis waa'ee nyaata irrattis agarreerra aadaa Oromoo buna qalaas waan kaan baay'ee cuukkoofa akkas nyaanneerra isa caalaa baay'ee finnee agarsiisuu hin dandeenya jedhee yaada. Uffanni Oromoo hanamma uffannee mul'annu kana duwwaa miti. Isa irratti baay'een hin dubbadhu qabaani kanarratti illee yeroo tokko tokko kun yan Oromoo nuti hin fakkaatu sunan Oromoo nuti hin fakkaatu garuu Michael Jackson deemetoo biyya faranjiititti sirba Southern fan Afrikaa waggaa sirbi sun han Ameerikaa nuti fakkaate garuu han Afrikaati. Uffata keenya namni nurraa fudhatee ofiisaa godhe kanya dhiyeesnee immoo hannan biraa shaamaa Jaappaanii waan nuti kenneef kun yan Oromoo nuti fakkaate yoo ta'e isaa miti. Kun akkaataatti irratti hojjenneetu funduratti ayyaana irreecha irratti aadaa Oromoo irratti wayaa uffanni Oromoon uffatu handurduru jiru faa sassaabnee finnee baay'ee vaaraayitii isaa agarsiisuu nurra jira jedhee yaada. Kanaafaa irratti hojjechuu nurra jira. Galatoomaa ayyaana nagaa ta'u. Walaloo kitaaba takkan maxxansisee ture simbirroo jedhamti. Ishirraa waan ani yaadadhu takkitti xinnoo gabaabduu takkan dhiyeessa kaan amma yaadachuu hin danda'u. Wanni sun maqaan ishii taayitiliin walaloo kun ciraa jedhamti. Ciraayee jedhanii foon ofiin gatanii jedhanii mammaaku. Ani kun naan galu ani kanan beeku. Mee xireenya foonii, mee xireenya sobduu, mee xireenya yartuu, mee xireenya gantuu sinitti haa mul'isu. Ani kanan beeku, ani kanan obsu. Mee xireenya gantuu sinitti haa mul'isu.
ani kanan beeku ani kanan obsu fira koos yoo taate alagaas yoo taate urgaa yoo urgoofte singata yoo xuroofte kanaaf kaa agaraa ijoolleen Oromiyaa wal ganuu nurra hin jiru gantuun maal akka taate nu galaa waliin gannu gantuun nurra ta'uu hin jiru hamma laga kana ceenutti ilmaan Oromoo tokko taanee tarkaanfachuu nurra jira galatooma. Galatooma ulfaadha. Egaa kanatti aansuudhaan sagantaa dargaggoo waloo shaggaa baadiyaa askalutti albama hibboo deebii dhabe kan maxxanse albamicha isaa keessaa walaloo komiin qabu barri kan jedhu isiniif jabaa jedhee jira gara waltajjiitti kabajaadhaan of affeera. Komii hin qabu barri tokko lama jedhee guyyaan lakkaawamaa ji'atti wal kennee barris jijjiirama. Kan bara komatus bullee barii geenne kan bara faarfatuunis bubbullee wal argine. Guyyaan torbaanitti torbaanis ji'atti waggaan wal geeddaraa hamaa ta'us gaarii akkuma dhufetti barri baraan dabra. Kan tokkoof gammachuu isa tokkoof gadda ta'ee dabrus tarii raawwii bara keessaati malee komiin qabu barri. Hammeenyi biqillaan sobatu hoffole dhugaan gada deemnaan dharti dhugaa caale. Dhaltituma seenaan sangaan jabbii dhale dhamatu raafamnaan itittuu bitee gale. Kootu tahuu qabaan yoo wal jibbe firri kan komatan nama malee maal badii qaba barri. Ilaamee jarana warra baranaa kan bara hegaree dachaa isiniif haa ta'uu gammachuun daraare. Bacaqii bokkaa roobaa bacaqii bokkaa gannaa keessa dabartanii baqa booga birraa nagaadhaan geessanii. Irreechi aadaa keenya aadaa abboof abaabilee. Irreechi mallattoo keenyaadha kan akkoodhaa fi akaakilee kalee. Birraan yoo bari'u malkaatti wal geenyee irreecha irreeffanna. Mukaaf dhagaa miti immoo waaqa uumama uumaa isaatiin kadhanna. Oromoodhaaf irreechi mallattoo nageenyaati. Malkaatti wal gahee ormaafuu nagaa kadhata. Oromoon Oromoo qofaaf miti. Nageenyi nagaadha nagaa dursa hundaa. Yoo nagaan jiraate ilmi namaa hundi koflee qasha'eetiin walitti gammada. Yoo nagaan jiraanne namni namaan miti mukaaf dhagaan ooda. Kanaaf nagaan dursee nagaa isin gaafadha. Attam nagaa jirtu jarana hundumti keessan nagaadha. Ilmaan waaqoo guutuu horteenaa jaadam saaddoo attam nagaa keessanii laata warri sikkoof mandoo. Handhuura Oromootaa warri madda walaabuu kan uumamni isin badhaase qamadii fi garbuu. Dacheen lafa seenaa firri koo kan aanolee attam nagaa jirtuu laata hundeen dhaloota koo warri arsiif baale. Attam jirtu gujiin warri bulee horaa nageenyatu nagaadhaa nagaa keessanii hadaraa. Warri uumaan bulu kan dhugaan irraa tolu warri eegu haqa warri safuu beeku kan garaan qulqullu warri bulu waaqaan. Attam jirtu booranni hangaftii Oromootaa kan gadaan guddisee uumamnis isin badhaase hayyuu fi beektota. Nagaa keessanii laata mooyyal golbaadiidiin dubulluqi yaaballoon firri koo kan Keeniyaa mooyyal gaamboon gamni marsaabeet si'alloon. Nageenyatu nagaadha nagaa dursa hundaa. Yoo nagaa qabaate ilmi namaa hundi koflee qasha'eetiin walitti gammada. Nagaan yoo jiraate loonis loon akka isaa bineensis bineensa fagootti barbaada. Yoo nagaan jiraate firaa fi ollaanis argaa walii yaada. Nagaa yoon jiraanne namaami bineensi keessa jibba uumee bahee biyyaa bada. Nagaa yoon qabaanne namni namaan miti mukaaf dhagaan ooda. Nageenyatu nagaadha. Nageenyatu nagaadha. Kanaaf nagaa isin gaafadha. Attam nagaa jirtu Oromoon hundumti keessan misaadhaayi. Horteen jahan bachoo galaanii fi jiilleen sanyiin agarii tulluu warri baddaa salaalee. Nageenyatu nagaadha attam jirtu naguma. Faarri keessan attami Oromoon tuulama. Kamisee fi baatiin attam warri qaalluu warri baabboof raayyaa nagaadha warri illu.
horteen Hasan Rashid Azaboo Sanbateen sanyiin Sheek Xalahaa Kamisee fi Baateen nageenyatu nagaadha attam jirtu maaloo firri koo kan raayyaa Oromoonni walloo kan jirtan Awaash gama Fantaalle Karrayyuun attam nagaa keessanii warri Karrahayyuu Fadiisii fi dhangaggoon Awwadaay Baddeessaan Haramaayaa fi Dirreen Dadar Hammarreessaan sanyiin sooressa jaarraa biyyoon gootni keessaa marge nageenyatu nagaadha attam nagaa jirtu qaqalloon Harargee dhibeen yaaddoo keessanii anaaf dhibee sammuuti cabni qeensa keessaniillee anaaf caba jilbaati nageenyatu nagaadha naaf ta'a nagaa yoo isin nagaa taatan anis nagaa argadha nagaa tahuu keessantu immoo anaafis nagaadha sanyiin warra mootii ilmaan abbaa Jifaar warri gibeen gamaa ijoolleen abbaa Joo birattam jirtu naguma warri shanan gibee ilaamii warri Jimmaa horteen abbaa Shimallis kan iluu abbaa Booraa hundumti keessan nagaadha sanyiin Onosmos Nasiib kan abbaa Gammachiis faarri keessan badhaadha warri Baddaa Sayyoo Najjoodhaa fi Arjoon warri Qeellam Gimbiin warri Horroo Shaambuun attam warri Leeqaa Naqamtee fi Dambiin horteen Abrishee Garbaa sanyiin Abdiisaa Aagaa nageenyatu nagaadha attam nagaa jirtu Oromoon Wallaggaa haa tolu gadaan keessan haa bareedu faarri badhaadhaa qananiyaa keessan haa ta'u barri haa mirgu saawwan isiniif haa margu kaloon keessan gaaddisa haa qabaatu bakki isin teessan simboon keessan daraaree haa godhatu bifa diinqaaf qe'ee keessan yoomillee hin dhabinaa quufa akka bishaan Awaashitti bal'adhaa mul'adhaa isa hundaa dursi yoomillee nagaadhuma naaf qabaadhaa nageenyatu nagaadha gannis dabarfatee birraan yoo bari'u barris baraan darbee waggaadhaan naanna'ee irreechi yoo ga'u hin irraanfatu Oromoon waan kaleessa ta'e dhiiga horaar sadiitti jigee lafa yaa'e akka bishaan jigeetti isa lafarra lola'e garaadhaa qabna aarii madaan keenyan qoorre beenyaas hin kaffalanne gumaas hin baafanne har'a hin baafanne booree qarree koo qeerroo koo otoo nagaa lallabdanuu kan isin nyaatte biyyoon waanan jedhuun qabu jaannata isiniif haa godhu qubsuma keessan Waaqayyo lubbuudhaan dabartanis isin goota seenaati baraa hamma baraa galata hin dhumne qabdu yoomuu Oromoota biraa dhageessanii jarana kan taatan farra nagaa warra kaleessa horaa arsadii bulbultan dhiigaan bushooftuu qofaa miti gullallee badhaasoo ganda tufaa munaatti raajii arguuf teessu barana irreecha irreeffanna biyyoo abbaa keenyaa Finfinnee gubbaarratti raajii arguuf teessu barana irreecha irreeffanna biyyoo biyya abbaa keenyaa ganda tufaa munaatti caffee araaraatti haa tolu gadaan keessan haa bareedu faarri Oromoo koo badhaadhaa qananiyaa keessan haa ta'u barri simboon keessan daraaree haa godhatu bifa diinqaaf qe'ee keessanii yoomillee hin dhabinaa quufa akka bishaan Awaashitti bal'adhaa mul'adhaa isa hundaa caalu yoomillee nagaadhuma naaf qabaadhaa nageenyatu nagaadha galatoo Ani
Simana malenga batu, simana malenga batu.